Yo mucaan kun illee harriinuma kadhachuu achi ta'a. Amma buna dhuydaa taa'i jedhaniin inni buna dhugee taa'ee ganaa itti moo'edha warratti beeyta. Ani tama dhufe abbaan harree nu ergisaa midhaaniin fe'annaa jedhanii jennaani warri ani dura dhufe anumaa kennan. Bara anillee sanumaaf dhufee qaataas taa'aa jira jedhe mucaan. Ati dura illee dhuftu kasi dura dubbatetu jira bakka kasi dura dubbatee kenninee jedhaniin. Akkasitti mucaan na dura dhufee akira dubbadhee fuudhee galeen Imaamman Nuur na duuba seene garuu na dura dubbatee anillee mucayyoo tana sila jala seenee baay'ee dhageeffataa ture. Sila ufii barbaade eeganni amma dubbateetiin jedhe haa fudhatu rabbiin jazaa isaallee haa deebi'u. Anillee waan sila ummanni godhaa jiru kana keessaallee nafu akkaawuntii naa ergitanii qarshii 10,000 galchaa fi Allahu Akbar jazaa deebi'u. Amma Ali waan kee rabbi haa dubbatu jedhu Ali Umar qarshii 10,000 nuu kenne gaafa guyyaa ji'a 9ffaa kana ji'a 8ffaa kana gaafa guyyaa 24 magaalaa Ajmaan naannoo Na'imiyyaatu mana nyaata gadaa irraa karaa harka mirgaa meetira 200 waan hin caalle irratti eebba food staff yookiin mana meeshaa nyaataa maali maqaan mana keetii? Ali Umar Food Staff Trading. Ali Umar Food Staff Trading namni 2,600 as jala jirtan kun warri Dubaay keessa jiraatan immoo gaafa ji'a 8ffaa guyyaa 24 magaalaan Ajmaani naannoon Na'imiyyaatu mana nyaata gadaa irraa harka mirgaa irratti meetira 200 irratti argama. Ali Food Staff Trading eebba isaati. Kanaafuu nama kana nu jabeessaa bira dhaabadhaa nama Oromoo dhaabbatu gaafa 24 no gaafa 20 sorry Buresso maanta de gaafsa zargi jira. Sargi obboleessa keenyaati. Diigale namsiiftee dhabde bannaati. Inta finilis gaafa sanillee sargii guddaa nama Dubaay keessatti namni jaalatu nama guyyaa takka qophii nama dheeraa Dubaay keessatti nama dadhabbii qabu obboleessa keenya kabajamaa Sheekh Siraaj Haji Aman Shola guyyaa saccina isaaniiti. Kanaaf guyyaa gaafa ammoo eebba obboleessa keenya Ali Food Staffiiti. Kanaaf bira dhaabadhaa hunda isaaniitu jajjabeessaa isinin jenna. Aliin 10,000 nuu kenne maarree waa nuu godha fast delivery Jalo Nasir. Oh Wallahi baba kadan te guya ya te challenge ya guya le ya te challenge no gedi te kabi kada se tayo jir wa birta kadan te nabira lo fe biga amma fono bada sai wal nuadi te sani wallahi billah wallahi Nasir amma maasi fakkaate namni kun nama challenge nu kenne gaafa amma gadaa restaurantiin seenee dubbatu namoonni hedduun follow godhanii miti sii galee wal nu qixxeessanii atillee Baba reefu yeroo mana kana seentu ati gadaa stuudioodhaan 10,000 fayyisu amma 15,500 follow nama 1,000 oltu mana kana keessa si godhe sii galee gadaa restaurantiin 9,000 ta'in dubbata takkiti namni gadaa restaurantiin galatoomi jettan gadaa restaurantiin 10,000 galchaa mana kana keessa nama 700 qofatu nama 700 qofatu hafee namni gadaa restaurantiin obboleetti deemna tana carraa hojii uumuu isaaniitiin galatoomaa jettan 10,000 galchaa ooluu isaanii nama 700 qofatu yoo nu gama gammachuu namaatti gammada yoo nu gama gocha obboleessi keenya abbaan qabeenya gadaa restaurantii mudayyoo nu birriitti kadhataa turre ani viizaa irraa baasee
تكيتي الراموري من جا جابركم تكون كفلاني استناجاجي نما كيسميسو غدا ريستورانتي كيسا دبي بتاعو نمني بوجي كانت تجمدن بولو كنا غدا ريستورانتي كيلو غدا ريستورانتي بولو أرجو بولو كوما كنا كلشا أسر شيء كيلو إلى غدا ناس كيسا كوما سكري بيت بشانجينير كيلو بوديسي جرا غدا دبادو بيفتو دبادو كينير جرا Kawan jiru warri dhuguma akkana kana dhugaa rabbii ergan aladhee beekee akka irraa kana miira akka irraa namoota akka irraa argee sin beeku jechuun jira miti ani namoonni wajjin oolu akkas nama gurguddaa kanaan bakka utuma mana gochuu waattanii carraa akkanaa naa kennitanii uffanas na teechisuu keessaniifu dhugaa rabbii baay'ee naaf galatoomaa baay'ee sin jaaladha geetaan bakka jira miti waan hin jedhu jiru mana nyaata gadaa kana hundi keessanuu gizee tokko fooloon taasisaa dhugaa rabbii warri naa gammaddan bichaan warri naaf gammaddan bichaa gizee tokko fooloo naa taasisaa gizee tokko hundi keessan irratti tarabaarrabaame gizee tokko hundi keessan fooloo naa taasisaa nama afur barbaanna kuma kudhan guutuu fooloon isaanii nama dhibba afur bichaa filis oromootu warri akkanaa kana gammachuun addaa isinitti dhaga'ame hundi keessanuu gizee tokko fooloo nu taasisaa nama dhibba afur ta'u nama dhibba afur Nasri keessaan akkaawuntii micaa'uu naa erge ani gadi bu'aa jira. Nasri an ummata kanatti waa wayyechuun barbaade beektaa ummanni kuni gaafa duraa akkasitti bataamii wayitti nama gaddisiisa gaafa akkasi chaalenjiin akkasitti siif kennamee bataamii wayi waan nama gaddisiisu wayi beektaa nuu miiliyoona ummata 500,000 miti ummata miiliyoona 50 garuu fast delivery gaafas ummanni keenya akkasitti baatee hafuu namaatti gaafattee milkaa'uu dhabuun keellee bataamii wayitti ummata kanatti yeroo akkana kanatti argadhee taasisuu kootiif bataamii carraan eegaan ture jechuudha. Ummanni keenya kuni waan akkana kanatti Nasriini waan akkana bicha nama lubbuun jiru bichaaf nama waan dalagu osoo hin taane nama lubbuun hin jirre iyyuu nama faana isaa deemee waan reeffa isaa wajjin baadhatee wajjin jibbamee nama gara biyyaa galchuu jechuudha. Ummanni asitti Nasrii gaafas akkasitti lallaalaa turtanii jechuudha. Waan kana dammoo yeroo biraatiifillee nama biraatiifillee chaalenjiin akkanaa kun yoo ergame akka gargaarsaa fast deliveriitiif malee carraan kun isa taree ture baxaamitti. Carraan akkana nama kennaaf yoo kenname bira dhaabbattanii akka gargaartan. Kun Nasir bicha osoo hin taane hunda keessaniifuu barumsa ta'uu qaba. Kana isin gaafas Nasir qofa osoo hin taane Oromoo saalfachiiftan jechuudha. Saboonni biraa bataamii nutti dhaadataa turanii bataamii wayii haasaa turan. Waan kana dammoo wal bira dhaabbannee osoo wal gargaarre ammallee fast deliveriin ammallee hin dhiibne akkasittillee waan biraa waan guddaa nama wajjin dalaguuf deemaa jira waan ta'eef ammallee fast deliveriillee kooloo godhaa fi ammallee guddisaanii nama gurguddaa keenya haa guddifannu yeroo kam guddifannaa yeroo kam nama keenya bira dhaabbannan har'a mucaayoo tan akkana bira dhaabbanne namni biraallee akkana bira dhaabbannu hin jira wal jajjabeessinee akka nama bira dhaabbannu nama hunda taane waan qabnurraa walii kennine nama hunda akka jajjabeessinee bira dhaabbannu. Isin martinuu waan gaarii dalaguuf yaalii guddaa godha. Waan gaarii warra duniyaa kanarratti gootan gaafa akiraa rabbi isin milkeessa waan ta'eef. Fita dheeraan Nasrii koo dhiifama yoo ndagu. Galatoomi amma waan naa gootanii waan tokko isin himuu barbaada. Fast delivery mee miyuutii keessan banadhaa takkitti ol isin guddisaa. Abbaan qabeenya fast delivery gazee yoo jiraattan fast delivery. Muhammad Nur obboleettii teenya tanaa fi waan barbaade haa godhu viizaa haa baasuu fi tikeetti haa muruu fi haa qacaruun rakkoo qabu waan nama gammachiisu abbaan gadaa restoraantiiti. Nu ammoo waan amma walitti guurra jenne keessaa 10,000 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 dhibbaaf digdama 100 fi 60 argannee jirra. Achi keessaa 80 galii ta'ee jira. 160 keessaa. Birrii Itoophiyaa 40 yookiin dirhaama biyya kanaa 1 takkatu jalaa gala. 200 hin guunna jennee waadaa gallisan. Feetu 200 sana fudhattee ittiin aada dagattu. Feetu carraa gadaa restoraantiin isii uume. Damoonni dirhaama 1,000
viizaaf tikeetti isaantu danda'an hojiin isii gadaa restoraantii keessa carraa kanaa fayyadamtu. Nu ammoo 200 hin guunna jennee manaa baane san guutuuf birri Itoophiyaa 40 nu jala hanqatte 160 argannee jirra. 160 keessaa 80 galii ta'ee risiitii illee naa ergamee jira. Asirra yaadni keessan maali warri faasti diliverii? Durumallee ani yoo hanqate hanga barbaachisaa ta'e guurirraa hanga hanqate annan guutee ture. Kudukuma 50 guutee 60 40 guutee hanga hanqate san itti guutuudhaaf qophiidha. Kanaafuu hanga hanqate san itti guutaaf 40 hanqate 40 diraama kuma takka jecha bakka diraama 900 guutaaf 40 na biratti qabe. Kanaafuu fast deliveriin qarshii 40 hanqate nu guutaa waliigalanu isiin Dubaay feetu haa dhuftu feetu haa dhiistu feetu carraa gadaa restoraantii kennee faa fayyadamu haa dhiistu sun filannoo isiiti. Nu ammoo 200 jenne guunnee jirraa jechuudha. Guunneerra. Allahu akbar. Maal jettanii warri as keessa jirtan maal jetta biiftu? Ani maalin jedhu beeku noomanu waan biraatti fakkachaa natti sorry. Edduun gammadee dhugaa rabbii hundi keessan nunaaf kabajamaa. 200 kanas naa guurtan dhugaa dubbachuudha 200 naa guurtanii edduu galatoomaa ani obboleetti takkittiin qabasiniin jedhee asuma fuuldura keessanitti anima 200 kana keessaa ishiidha. Fedhii keessanii maaliif jechuun ishiidhaan na baatee na guddisee nuti haadhan qabnu garuu ofumaaf ofii keenya wal guddisne ani warra ishiidhaaf kana keessa yoon 40 kana ishiidha dullatti ittiin biteef sin kafaa jechuun Kuma dhibbaanii isan barbaada nu si qarqaaruudhaaf tokkoffaa maallaqa illee galchinee jirra. Carraa gadaan si erge hin fayyadamtaa bilbila isaanii sii kennaa paaspoortii keetti ergitaa ati dhuftee Dubaay dhuftee dalagachuu dandeetta gadaa restoraantii keessa. Kaan ammoo atillee wacii si barbaachisaa gadeemtu wacii si barbaachisaa uffata bitatu si barbaachisaa waan garagaraa si barbaachisa sii galee. Hatta akkaawuntii makee ka Itoophiyaa akkaawuntii maqaa keetiin banattee baankii daldala Itoophiyaa Samboda birrii 100 takka illee taate waan rabbiin beekan borosoo si dhukkubee amma fakkeenyaaf gara Itoophiyaa deebuu dandeenya. Gaafa biyya deebite garuu osoo hojjetii yoo galtu waa si barbaachisa sii galee. Kanaafiyyuu 200 kana keessaa 80 galii sii ta'ee 20 hafte ammoo galii sii goona warroonni maallaqa kana nuun iyyatan. Tokko Nuuraddiin Baabaa 10,000 Nasri Aanolee 20,000 Mahir Dedo 5,000 Muhammad Bashir 5,000 Kumesto 10,000 Kalis 10,000 Bayan Hararge 5,000 Lencho 10,000 Yasin Oro 10,000 Dani Oro 10,000 Ramadan Yaba yokin Ramadan Fashinin 10,000 Abdi Shaggar 10,000 Fuad Fashin 10,000 Jibril Cargo 10,000 Sabbontu 10,000 Ali Umar yokin Ali Food Staffin 10,000 160 40 hafe ammoo fast delivery warra dheengadda miliyoona na badhaasan isaantu 40 hafe itti ol guutanii qarshii 200 sa'anii waan hin gurra jennee kaane galmaan gahanii jiran. Hamni 200 guutee jira. 200 kana keessaa ati ka barbaadde obboleettii keettiin qarqaaradhu ka barbaadde kan raafe wacii kan kee godhadhu carraa gadaa restoraantii sii baasa kana fayyadamii paaspoortii kee baafadhu gara Dubaay kootu dalagadhu. Duree furdaati faaxee jedhan sanillee gizee Ramadaan biyya alaa adeemtullee dhaanka jedhaa ture kan mormaa ture mana madaamii mucayyoon kun yoo dalagde hin miidhamti. Dalagaan mana madaamii ni ulfaata. Kana durallee akkatiyyuu jettu annama rakkoon guddadhe rakkoo karee funaan jette jira. Erga dadhabbii akka sanaa qabaatte ammallee deebitee mana namaatti deebi'uura biyyuma kee keessatti dalagaa mataa kee haa uummattuufi ture. Kanaaf 200 kee galii sii ta'ee jira. Ijoolleen kunneen hiriyoota kooti hundi jira. Risiitii hafisii erga ka 120 keessaa 20 kootii 100 qofa ta'e 100 kana ijoolleen galchitee risiitii naa erga. Akkaawuntii weessaap irra naa erga nama dabarsaaf harka tokko makiina waan ofaaruuf naa dabarse weessaap irrattas. Qabadhu akkaawuntii sitti maalishaa.